ka jira? Local ka. Jawa, para, ulong nga. Kung galana. Awas ni Kena, pagkatuftan, video terus, tapi rekan dokter, akan lagi coba, Euro Jerman, ada lihat ya kawan. Semua
dhaabbatee eegaa jira Kunundi jaalalaa fi kabaja goota qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo abbaa nageenyaa abbaa dimokiraasii abbaa walqixxummaa Jawaar Mohammadiif jalaaf kabaja qabaniin kaa'uu didanii jiran jechuudha. Isuma ijaan arguunu waan guddoodha jechuudha. Sagalee guddoo kunuunfaa afurtoon kaatanii jedhu. Jaalala kabaja abbaa isaanii abbaa qabsoo abbaa tarsiimoo abbaa imaammata irraa qabanii arragaa guyyaa addaati guyyaa yeroo jalqabaatiif ka keenyatti hin taane egaa shirrii mootummaa Itoophiyaatii fi qaba adda addaatiin sagantaa sun odoonni kaa'in hafee arragaa biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti qeerroo Nuurenberg wajjin jechuudha. Hawaasa Oromoo biyya Jarman biyyoota garaagaraa irraa dhufan wajjin Serata egaa si salama wajjin ummanni ta'a egaa kunundi jaalala kabaja Jawaariif qabaniin iddoo keessan qabadhaa walii iddoo kenna sagantaa akka hin qabnuuf. Egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Enግዲህ ዛሬ ቀኑ የተለየ ቀን ነው። አልጸጸትም የሚል መጽሐፍ የሚመረቅበት እምብርት ወይም ደግሞ በመካከለኛው አውሮፓ በጀርመን በኑረንበርግ ከተማ እየተመረቀ ነው። እንግዲህ የትግሉ አባት ወጥቶ የቄሮ ወጣቶች የኦሮሞ ማህበረሰብም እንደዚህ የተለያዩ ማህበረሰቦች እንግዲህ ለሱ ያለውን ክብር ፍቅር እና ዝናውን ሲገልጹ እንደዚህ ነው። keessummaan dadhabee karaa fuuldura nutti dhufe maal nuun jedhe jechuudha yeroo agartee nuti maallaqni kenna maqsallachi jedhu kanaaf warri suguliitti uffataniillee nama lamnoo sadii wanta fuula kana dura kaameraa dura godhaatii
Kota mana atau kudu besok kota kalau kasih jadi mana? Ibu mati. Apa kesan? Pada sungguh ini nama itu ini sungguh ini nak cerita pada memang tu. Kudu pakai tenaga kesannya tu asli kan nak kata. Ini yang mau tu ada lagi kesan orang apa? Ada lagi kesan dari mana pun orang orang sama. Ila warna abad tanif. Warri mana lu kerese nama abad hiyaf nama nak kesan jalan juta. Dole nun ko hatina yo iddo hin tabanni nama himbaf na je chadu Mani bito tinne nun daga hala Eka ka akuma hawaasni Oromoo biyya Jarman bakka jiru akkanatti ta'ee ayyuu isaanii goota qabsaa gameessa kitaaba isaa hundaa bujala kan jalqabaa eebbisiisuudhaaf har'a uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Egaa ka hawaasni Oromoo Neezerlaand Amsterdam jechuu Faraans Paaris jechuudha akkasuma Manchesteris bifuma kanaan qophaa'anii akkuma keenyaa kanatti simachuu qabanii kitaabni kun kitaaba seena qabeessa kitaaba gartee seenaa isaatii fi akkasumas bu'aa bahii qabsoo Oromoos akkasumas Itoophiyaa sirna baankii hanga taankiidhaati sirna TPLF yookaan ammoo IADEG buqqisuu keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan gahee leencaa kan taphachaa ture obbo Jawaar Mohammad har'as tarsiimoon imammanni haaroonis inni jira nuti itti beeynaa jira egaa akkanatti har'as nuti baanee isa simachaa jirra. Jawween garmaa mutola jedhanii kunoo har'a kan keessummeessaa jiru jechuudha. Ani Sa'ad Ismail Yusuf Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa har'a istuudiyoo fudhannee jirra. Istuudiyoon keenya kana fakkaata. Baga jiraattanii egaa Jawaar haasawa ajaa'ibaa haasawa boombii fakkaatu ni taasisa jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Kana fakkaata. Kuno abbaan keessan abbaan qeerroo abbaan Oromoo obbo Jawaar Mohammad har'as biyya Jarman magaalaa Nuurenbergitti argamee jira. Egaa gaaf galatoomaa turis hundi keessan dhiyaattu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman nuti takka mataa ol qabachiisnee malee saafachiisnee hin beeknu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya jirtan Awurooppaa, Noord Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha. Welcome akkuma kanatti simachuudhaan congratulation jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu galtee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jirra hundi keenya jechuudha. Hanga amma nu bira yuun geenye jechuudha. Kanaaf irraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti biyya Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norwee, Swiidin, Itaalii
Awustariyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa gaa sagantaan tartiibaan dhawwataan deemaa hajichi kennaa irra qabsaan kenna leencichi kenna kan bookkisudha jechuudha. Hawaasa bal'aa, hawaasa kabaja qabu, hawaasa Oromoo biyya Jarman galatoomaa isiniin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii har'a nu gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira. Awustariyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama. Baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Gara duubaa osoo nu deemtanii gaariidha. Itim. Keessummeessaan keessanirraa an Sa'ad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurambarg irraa jechuudha. Egaa Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf dimokiraasiidhaaf walqixxummaadhaaf tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha. Urfajii keenya isaanitti eegamaa jechuudha. Maanguddoon keessan Sheek Umar Alfaaruq gammoojjii akkanaaf simatan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas obboleewwan Coo gara waltajjiitti Aminaan
أن ورمون الدبابات لما قمنا ولم يا رب ورمون المدرس يا رب تديتك وسما يا رب ورمون بتتكم المدرس يا رب تديتك وسما ورمون بتتكم المدرس يا رب يا رب يا رب كبرهم ما إنك أولياء تستقبل بدور بدور سيتسمى جاباسي مكان الجاز يديتي ساتنا يا رب ورمون تكمل يا رب ورمون تكمل يا رب ورمون تكمل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleessa keenya akkasuma hayyuu gameessa harka osoo hin baratin ijoollummaa keenyarraa irratti guddataa jirru baga rabbiin haalaa fi rakkoo gadadoo hunda keessa dabarsee obboleessa keenya Jawaar Muhammadiin baga rabbiin isin gahe. Ani dhaabsi kiyya gabaabatti gohaayee biratti dabalamtee waa'ee kitaaba dubbisuu irratti kitaaba dubbisuun obboleeyyan islaamaa obboleeyyan keenya hawaasni oromoo kitaaba dubbisuun waan as keessa dabre namoonni hawaasa asin duraatiin haasa'uu barbaade kitaaba dubbisuu qaba. Namoonni haala amma keessa jirullee arguu barbaade kitaaba dubbisuu qaba. Waan dura itti deemullee arguudhaaf kitaaba dubbisuun waan dabreef waan keessa jirtuu fi waan sichi itti dhuftuufillee si gargaara waan ta'eef obboleessi keenya Jawaar Muhammad hayyuun keenya kitaaba hin gaabbuu dubbisanii kitaaba waan jedhan hayyoonni yeroo waa'ee kitaaba irraa dubbatan nama tokko maalummaa isaa keessa isaa onnee isaa yookaan immoo sammuu isaa san fattashtee ilaaluu yoo barbaadde waan inni barreesse laalii jedhan. Maaliif yeroo nama afoo dhaabbattu yookaan babbareechisuu dandeetta haasaa bareechisuu dandeetta yeroo maatii cellee ta'uu danda'a. Garuu wanni ati barreessitee uummata hundaaf raabsitu sun waan onnee kee keessa jiru waan sammuun keellee yaadu waan onneen keellee yaadu barreessara waan ta'eef namni kitaaba isaa qofa osoo hin taane kan Jawaar qofa osoo hin taane egin kan obboleessi keenya Dr. Jawaar Muhammad kan obboleessi keenya Abiy Ahmedillee ijaaruu kan jedhu san yoo dubbisne kitaaba dubbisuun faayidaa guddaa nu qaba. Obboleessi keenya Jawaar Muhammad gaafa jalqaba kitaaba simbuu isaa dubbisu argina. kitaaba kamuu dubbisuun gaariidha. Kitaaba dubbisuun isin jedha. Yaa Rabbi hawaasa keenya kana kan biyya keessatti rakkoo adda addaa keessa jiru yaa Rabbi rakkoo keessa baasi. Yaa Rabbi hawaasa keenya rakkoo keessa jiru san keessa yaa Rabbi nu baasi. Ummata keenya kan beelahee gibiraan rakkatee karaa irraa humee haalli hedduu keessa jiru san bal'inatti yaa Rabbi nu baasi. Yaa Rabbi nu baasi. Nurna yaa Rabbi rakkoo keessa nu baasi. Hawaasa keenya kanallee jaalala 2018 san gammachuu akkasii sana yaa Rabbi nu deebisi. Yaa Rabbi nu deebisi. Dandamoon rakkoo keessa turanitti yaa Rabbi nu deebisi. Karaa itti deemaa hundaa karaa diriiraa yaa Rabbi nu godhi. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyee maanguddoota keenya nu galatoomfadha. Kabajaan gara teessuma isaaniitti nu simadha. Naannolee keenya dhiifama dhaabudha. Qaroo lamataatiitiin itti deebi'e dhiifama dhaabudha. Waan biraatiin mee du'aayin kana namuu akkuma beekutti kootti amani du'aayi hafuudha. Yeroo du'aayin goonee rabbi kana nu fayyise jedha. Dhageessanii jara fe'e. Eegaan ifbara. Eegaan ifbara. Isin kan keessa namni jiru kan afaan si'utti magartee nama umriin wanni dhaabuu biraansi eegaan ifbara. Gaafa baaruu tumsaa yoo dhageessan illee baaruu tumsaa beekata inni gidduu Oromummaa wal qabee gamaa gamanaa wal nyaate yaa jara fe'e. Aboo rabbii ja'a du'aayin qalbiidhaan malli goonu. Rabbi Oromoo tokko haa godhu. Rabbi walitti haa deebisu. Oromoo addaan baate kana rabbi walitti haa deebisu yaa du'aayinidha. Namni kun afaanuma wal wallaale malee yaadni isaa tokko. Oromoon akka tokko taatee harka tokko taatu namuma fedhaa yaa jara fe'e. Haala
egaa gamni namni yaadameen olitti yeroodhaanis ol qabatee yeroo kanatti yeroo Kirismasa waan ta'eef galma argachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Galma kanas salphatti argachuu nurra hin turre yeroo dheeraa fudhatee wantoota hedduu keessa dabarreetiin galma kana argachuu dandeenye yookiin uumamee foorkoota isin jenna. Akkasumatti obboleessi keenya kan yeroo hunda jawaan cinaa hin dhabamne jaala gaafa qabsoo qootora amsabii lafayyummaa dhabileen dhiigaan batamuu kan namee lafannaa fi yeroo hunda isa namee lafee hundaa ta'uu namatti. Kanaafuu nama Oromoo sagantaa kaasaan torba qabaa maaliif obboleessi keenya kun yeroo hunda jawaa yoo jira inni gaa nama hunda taa'u nama Oromoo illee akkasitti wal dorgomuu gaarii ta'u. Ayyaga amma gara sagantaa keenya itti aanutti dabarra. Sagantaa keenya itti aanu obbo Abdoo Qaadii sirreeffamoota Oranjishinii jiran galma kana keessatti maaltu akka barbaachisu akka nuuf kennan kabajaadhaan isin gaafanna. Obbo Abdoo Qaadii abbaa jiran. bagara gaafachuu isinitti deddeebinee waan biraa miti waanuma naamusa mana kana taraa jara keenya galma qabachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti rakkoo akkamii akka nama qunnamu sagantaa akkasii milkeessuudhaaf warri waan kana irratti hojjete quba qabdu jennee amanna. Irratti hojjennee galma kana qabanneerra warri galma kana nuu kenne obboleessa keenya Muusaa yeroo seenaa Jawaaritti immoo ani mana kiyya sila har'a hin kireessu garuu isiniifan hin kenna naa galateeffadhaa Muusaa. Amma akka seeraatti nama 550 yoo baay'ate nama 600 qofatu mana kana seenuu danda'a yoo san kare yoo caale jechaadha. Warra poolisaa yaamanii baasuu mirga guutuu qabu kontiraata keenya irra jira. Amma garuu isin keessa namni beeku hin jiru nama jaalalaatiin argeera kanaaf isiniin obsaa jedhe. Kanaafuu kunis akka Jawaar haasa'ee mariin godhamutti kitaabni eebbifamutti bilis seera hin cabsina ijoollee qabadhaa ta'a akka waan hin caccabne eegaa manni kun argaa jirtu mana akkamii akka ta'e amma sagantaa keenya qabamee jira waanuma akkasii irratti hundi keenya itti gaafatamummaa fudhannee waa'ee ofii qofaa miti amma warra irratti aartan asii dhuftanii manni guutaan qofa Yaannis ni jira akkatti fa'aa godhaa jira jechuudha. Kuno hawaasni keenya uummanni keenya akkanatti bakka jiru baay'ee simatee kuno jaalala kabaja goota qabsaa gameessa ofii akkana simatee hawaasni Oromoo biyya Jarman kanaaf hawaasonni Oromoo biyyoota Noorz Ameerikaa fa'aa jiran gaa hundi isaanii hundi keessan akka isaan bifa kana simattan abdii guddaa qabna jechuudha. Eka amma kanatti haasuudhaan artiist Abdii Fadis sirba tokko sirba qabsoo nuuf wallisa jechuudha. Hanga sitti obsaan dhufee gala. Hawaasni keenya ilaala akkuma argitan kana jechuudha. Tewwee forward godhati. Jangan
jalisa akemi jalisa ali muratini kojo mundino menenu tani tepena majiru tepena majiru nimena mersi kibadalaku mukegaraku uraniyaku nimena mersi kibadalaku
arra Dr. Emilis Dumashiti Asirti Harina Ega artis abdi padis pada kali mana? Ega hamba sagantan gara ebba kitabati saganta ebba kitaba ke kemudian kenufgan kesan kemudian ayu orang berasa kitaba hingga buka Christmas ogana ke orang obat jawab Muhammad Christmas Dr. Emilis Jamal Alhamdulillah masih ada. Ega aman. Ega aman serendam kaya muriditi imannya cuma. namoonni keessummeessan namoota keessummoota teessoo isaanii irratti sa'aatii baay'ee godhee itti akkasii barbaada.
namni biyyarraa bilbilaa jira fi waan hin dhageemu. Gidduu daawwatanii dhufanii akkasuma niitti godhaa barsanii. Sagalee ni jiru sagalee takka lama. Sagalee ni jira. Sagalee yoo jiraate takka lama barreessa. Sagalee barreessa warri jala jirtan. Kunoo barreessaa dhani koo koomantii. Warri koomantii barreessa. Injira. Sagalee yoo jiraate silkiitii yallaalu. Isirraa gabbee. Naan watanan dhufee. Sagaleen jira sagalee yaalii sagaleen jira. Sagaleen jira sagaleen. Oke, ijoolleen keenya kan silkii harkaa qabdan hunduu sila al tokko gootee isaanii sagantaa kana bitanii dhagaadhaan geessiseen warri biyyaallee hordofaa turanii feesbuuka irratti hordofaa turanii kanaafuu namni hundinuu kaameeraadhaan gadi taa'udha. warri laayifii waraabaa jirtan bareedaa garuu ta'a amma bakka ta'a please. Tadi kan Jawa share kota Jawa dabarsaa jira biyyi dabarsaa jira sagantaan ifufuufi akka dandeenyu please. Egaa jaalala qabdan agarsiisuu barbaaddan ganda mana keessa naamusaa kana keessatti kabajadhaan isin gaafannaa. Please namoonni laayivii waraabaa jirtan bakkuma jirtanitti laayivii Jawaar jalatti darbaatiin jira waan ta'eef isuma shirree gootan gahaadha. Kanaafuu sagantaa keenya yeroo irraa eegallee namoonni fageenya irra galanii soran jiraniif sagantaa keenya akka xumuru kabajadhaan isin gaafannaa. Please namoonni bira kan dhaabbatan akka lafteettan. Kalau cuma yang satu Abdul alias sebenarnya Antum. Iban amma ibanni Fulfillo jarrai. rasmi On biasa kita semua dengan hati dulu. Ibanni amma irra kaze official anggota mulai dengan acu. Ibanni dulu ibanni merasa kita kedan gaji
kitaaba muraasa gatii kitaaba tokkoo kitaaba jechuun kitaaba biranii namoonni jalqaba kitaaba kurnan sannii fudhatan mallattoo fi barreeffamoota yaadannoo akkasumas mallattoo obbo Jawaar Mohammad kan ofirraa qabu peejii isaa isa dhumaarratti mallattoo kan mallatteeffame akkasumas bifa addaatiin namoota kurnan kanaaf yaadannoo suuraa wajjin dabalatee harkaan barreessaa kitaabaa obbo Jawaar Mohammad irraa bira sadiitti namni fudhatu gatiin kitaaba tokko yuuroo 1,000 kitaaba gatii tokko yuuroo 1,000 namni bitattan carraa daqiiqaa muraasa keessatti as dhuftanii akka galmooftan isin beeksisa. Kitaaba kunani yuuroo 1,000. Saadoo xiqqoo uummataaf torbaan yoo fakkaata kitaabni firii hunduun kun namni fudhan tokko tokko walitti buufatee qarshii 100 abbaa hundan san fudhatee Jawaar irra mallatteessifataa jette moo yaa akkasillee maaliif kitaabni jiru kitaaba muraasa namoonni akka waldaattis tumsa addaa qabatanii dhuftan akka waldaattis bitattanii yeroo 2,000 maqaa waldaatiin yoo kennuu barbaaddan kitaaba mallaqa qofa kennuu osoo hin taane mallaqa kennitanii kitaaba tokko yaadannoo hojii fudhatanii jechuudha. Ifa dabalataa yoo isin barbaachise immoo obboo adeemaa jira. ani amma naa galee jira akkitti naa gale ifa maabdoo si afaan qabanii yaasa akkitti naa gale kitaaba firii fudhannan kan yeroo kun takkaan namni fudhate mallattoo Jawaar Mohammad wajjin fudhataa jechuudha. Mallattoo qofaa miti kitaabni jalqabaa kitaaba seena qabeessa ta'e Keeniyaatti hin eebbifamne miti. Sababa isaa asirratti dubbadhu yaa hundi keessa waan beektaniif kitaaba jalqabaa Jawaar waan achi deemee namni tokko Jawaar harkaa fudhatee irratti barreessee mallatteessee kennaaf kitaabota kanneen namni fudhachuu barbaade jechuu isaaniif namoota kitaaba seena qabeessa ta'e ka jalqabaa kan ani Jawaariin nan jaalladhaa akka inni milkaa'uun barbaadaa hojii isaa kanaan dura hunda deeggaraan ture arras nan deeggaraa jaalala koo akkasii agarsiisa nama jedhu nama 10 barbaada kanuma. Nama tokko argannee jirraa namni tokko absee haramaaya kitaaba tokko kumtakka. Okay, obboleessi keenyas obboleessi keenyas warroonni namoonni hedduu kan keessaa qabaasaa jiru warri koree keessummeessitu keessa deematiin taasisan maqaa isaanii gaafatan dura kanatti waan ati namni gaskee dhufeetiin asitti duratti dubbatu sun dubbatan mallaqa isa keessa jedhaa jechuudha. Kakak, aku mau gitu. Galmi kana fakkaata. Galmi guutee irraan jige jechuu dandeenya. Uummanni keenya jaalala, kabaja, hayyuu, qabsaa'aa, gameessa, goota Oromootiif qabuuf jecha Oromoon bakka jiru buqqee dhufee kunoo. Akkuma agartan kun warri biyyaa ijoollee keessan obboleeyyan keessan warri yaaddan kunoo laal. Carrama kanaan as keessan daawwadhaa.
Acara kanatti jechuudha. Suma keessaan akka daawwattaniif uummata keessaan isin deemaa jira. Oke, amma gara walloo keenyaatti deebina saddoo. Anto goona amma qulqulleessinee jirra isiniif ifa goona. Absi Haramaayaa namoota kan kee namoota kurnan qopheeffadhuuti jawaa kitaaba isinii mallatteessaa dura Absi Haramaayaa namoota sa'aatii wajjin yuuroo 1,000 kitaaba fudhata jechaadha. Dabaree anggaru tarreen qabata. Namni fuula keessatti akkis barreessu. Nama barreessu. Kalau kero le tenala kuni kero. Beli kat mana nanti? Sisi. Sangat. Kamu dengan ni? Jadi tak? Betul lah. Kuno daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkuma argaa jirtan galmi baay'ee guutee namni bakka taa'u bakka dhaabatu dhabamee jira. Kun hundi kabajaa fi jaalala kuno warri sikuuriti kuno jawwee akkanatti simatanii bakka hundatti jechuun faanni isaa hajiitu jechaa jiranii. Namoonni yeroo dhibbatan koo kitaaba bitachuu barbaadan as dhuftanii kan beekanii kitaaba mallattoon irratti mallatta'ee jechuudha. Deemtanii kitaaba keessan fudhachuu ni dandeettu jechuudha. Jaarsaa Ismaa'eel asitti barbaadan akka maaliif biyya keessaa bilbilaa jiranii koomatti namaa laalii sagalee uummanni qabu sirrechaa jira. Faramadaati kitaaba duraan akka reefu danda'e osoo hin taane namni kitaaba fudhatu kan dhawaan kana yeroo dhibbasaa kan fudhatu kan namachoo qabachiisu kan ta'uu ni filatu. Namni tokkichaan uummanni kitaaba duraan maarraa babbaaleessa kunoo tokkicha humna waliin aansanii itti dhufte amma wanni waliin qaarsinuuf hin jirtu.
Sagaleen dhaga'ama tokko lama. Sagaleen jira. I think sagaleen amma bareeda dhagaamana fakkaataa reeftana maayikiroofoonii itti suuqatiin ture yoo isin jeeqee dhiifama. Ila atau abse itu akasini isu dia. Hirira kabanda wari kitaba beri batok konfura cubar pada. Kitaba jawar mandate. Hirira mandintau hirira akasini hirira abada. Hirira nakani kitaba isini mandate sampai furatu. Hirira kona akasini tintau akaman abatan kana tintau. Tintau akasini. Oke, baru hirira kabanda. Hirira mir. Masyaallah galma guddaa qabannee galma bareedaa hawaasni keenya bakka jiru buqqa'ee dhufe ammas akka bareeda deemaa jirra. Welcome Kadiro Elamo. Egaa Jawar Mohammad arra eebba kitaaba isaa irratti jechuudha. Haasaa ajaa'iba haasaa boombii fakkaatu akka nu taasisu abdii guddaa qabna. Egaa kanaafiyyuu hanga sagantaa isaaf qabamee jira. Sagantaan isaa dhufu obsaan du'e gadhaan affeerraa kenna. Nami Amerika irraa addunyaa kana bakka meeqa irraa natti bilbilee silkii isa qabatu wanni akkana wadi sirrees wanni irraa naaf dhiba ishii wanni irraa deemu wanni naaf dhiba maashaa irraa naaf dhiba kam eenyu saadurra eega maashaa malee ta'u hin jiran qabarka maashaan qaba akkamiin qabna
Okay, nama cukup kau fakir. Kata berrokai. Ayuni, yo tim begin asagarin. Ya itu bekadin itu kan itu. Share ka grid jigo. Hedi ka, waru tichaka. Amat cuma. Sigo. Akan makapun dewi ni kan ganin tu kini. Akan makapun dewi. Kan lan tan bicara ada. Ni kata gari kam. Nah, aku karebo. Agak bak kakas ni. Share bora. Kawan dia. Lain socho aci. Wala tiket ini, rafu kawali manati. Wali security kan nama dia sisa. Koi, amma nama ini rani sana bukan. Iskan negara itu benar negara Korea. Kurba. Ora, hey. Orang itu pada nama kana. Please. Kajori berapa aja? Negara Korea. Imbe garula. Negara Korea. Aboram bejera. Please, atina jala guri banna thakka. Ara banna. Duba debya bakam. Ahmad Tahiri. Duba debya khanga kamera bakam. Duba debya. Ahiri. Okay. Era kana bana. No jiranis. Tawad. Le banna thakka. Gorach. Salim. Ini sadar bu jar suri. Kita juga nawatif. Kita ini erat sebelah tenaga untuk sekolah sekolah. Jiru untuk keseluruhan negara. Karena tasga bima negara. Kita ini kan bisa erat sebelah tenaga untuk sekolah sekolah. Kita ini jiru untuk keseluruhan negara. Opsa. Bakam garan debya. Ayu garan debya bakam. Hai. Kajori berapa jira? Maldan. Mulbai yo.
Harka kee jedhin namichi kan harka kee jedhin. Harkaan kee suuraa isaa qaba. Kasii mallattee isaa si ilaalamu. Baratiin. Oke, bocor tiket ini mana buka kita sudah. Oke, bagus. Siapa pertama? Bro, ayo. Karena apa ini sekarang? Ahmad. Dari aslinya
kunuti warra mallattoo kitaaba Jawaar Mohaammed bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Hayyuu hiriiradha. Kitaabni obbo Jawaar Mohaammed isa kana bitachuudhaaf kunoo akkuma argitan mallattoo Jawaariin jechuudha bitachuudhaaf hiriira tarree galanii hajichi keenya abbaan qeerroo abbaan qabsoodha abbaan jijjiiramaa leenci mootara qabsoo oromoodha jechuudha. Akkanatti kunoo simatamaa jira qeerroon keenya hawwaliin keenya jechuudha. Kitaaba ani gabu jedhu bitachuudhaaf akkanatti tarree galanii hiriira galanii mallattoo yaadannoo Jawaar Mohaammed irraa fudhachaa kitaaba Jawaar fudhachaa yookaan bitachaa jiranii jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kitaaba seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti kitaaba seenaa addaa qabudha. Kitaaba seenaa addaa qabu jechuudha. Kitaaba ajaa'ibaa, kitaaba hawwiidhaan eegamu. Kitaaba seenaa qabeessaa seenaa Jawaar Mohaammed dubbatu Jawaar eessaa ga'ee hangi eessaa akka deemee bu'aa ga'ii akkasumas guufuu gufaata isa mudatanii fi rakkoof gadadoo isaa ta'uuti injifannoowwan argaman fireewwan argaman kana ammoo akkamitti kunuunsinee gama duratti ammoo jijjiirama biroo akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu kallattii akeekaa jechuudha. Hayyuun biqiilaa yaadudha ammoo kallattii si akeekaa kallattiin ammoo namoota tarsiimuudhaan masagamaa akkasumatti ammas obbo Jawaar Mohaammed muuxannoo fi dandeettii qaranii gara ta'uudhaan har'as jijjiiramni biyya keessatti dhufuu qaba jedhanii murteessanii jiru. Karaa gamoo dhugaadhaa sabni keenya uummanni keenya rakkoo hamaa yaadannoo hamaa keessa jira. Namni gadi bahee boqottee oomisha isaa oomishatee manatti gaafachuu hin dandeenye kana daawwan kaleessa laaptooppii daawwan kaleessa laaptooppii tokko har'a immoo kitaaba tokko warra biqilaa fi bareedina jirtirii itti buusaa jira kakaasaa jira jechuudha. Warroota rafan dammaqsaa jira jechuudha. Akkanuma akkana miti kaleessa laaptooppiidhaan haqa maalii hara maalii har'a hin gabbudhaan kitaaba haaraan jechuudha. Jawaar Gabbaaleen kitaabni kun akka inni hin eebbifamne akka hin gurguramne warroonni gurgurtii naannoo jiraatanis akka biyya dimokiraasii keessa jira. Kitaabni gurguramaa jira Keenyaa naannolee keessattis har'a asitti Oromoon keessa jiran Amsterdam guyyaa Sanbataa itti aanee Paaris Faransaay jechuudha. Akkasuma Swiidin Kajori wara majra gori ga asne jelas asli dia bahasa wara bujra apa ndagani tuan kajori wara jori ber Facebook ke sathi ber mal bale sere gor najara na versi senior ga amar ganju tu agar ta follow samare ini mali bunda Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan booda itti deebina jechuudha. Booda itti deebina sagantaa yeroo Jawaar haasaa godhu deebina keessatti deebinu ta'a. Ammasiif ammoo sagantaa addaan kutuudhaaf deemaa jira. Chaarjarii illee qusanna. Kanaaf booda walitti deebina ammaaf kana fakkaata akkuma argaa jirtan jechuudha. Yani
Dabo itu lagi. Lagi dabo itu. Boleh untuk suara so. Kuno jaalala kabaja hayyuu Oromootiif qabaniif jecha akkanatti tarree galanii kitaaba hayyichaa irraa bitachaa jiranii mallattoo Jawaar Mahammadiin kitaaba bitachaa jiru jechuudha. Nama guddaa miti yaa ijoollee xixiqqoo maratu bitachuu deema baran. Ijoollee xixiqqoo Mee mallattoo isaa mallattoon. Mallattoo jiru san barbaadee jira. Mallattoo sana osoo nuti Firmaan Dr. Ilillii fi Jawaar illee wal fakkaata jechuun mallattoon. Tokko malaalime dhugaa rabbii dubbachuuf kitaaba kana bitachuudhaaf yeroo dheeraan adda idarraa qabeerraa amma kana kitaaba kana bitanii qalbii tokkotti jedhu maaliif beeka Keeniyaatti dhooganii Jarmanii garuu dhooguu hin danda'u osoo qeerroon Jarmanii hin jiru. Kanaaf Oromoon addunyaa kana gurgurta baga gammaddan baga gammaddi warri Afreedaa akka bitatan abdii qabna Jawaar nama nuu jedhee hidhamee guyyaa 40 nyaata dhabee dhadhaa fi marqa diddaadhaaf yookiin dhugaatii diddaadhaaf ooqa ta'e jedhaniini itti taphataa turan. Har'a garuu jiraannee hoggaa lama sadii booda kan deemnee yoo rabbii jedhu akka nu barbaannu gaafii Oromoo rabbii gadi kara Jawaarii fi gara jaalala Oromoo akka nu deemu abdii qabna. Hundi keessanuyyuu abbaa fedhe bara fedhallee yoo jedhu wanni Jawaar jedhu kun deemee dhugaata. Abiyyi jechi kun fimi garuu kan barbaannu nu maali dhugaa Oromoo haati Oromoo nagaa nyaachuu qabdu. Akkasii Kalau tu macam Watamaiki kan tisuk, indah kamu jadi. Kufi kitaaba fudhadhaa cufuuf deemamaa jedhii himisiin jedha. Antunu andante amalta. Standing kaddati. Kuro kitaaba jawwee bitachuudhaaf tarree salphii kana fakkaatala hiriirri galamee kitaabni bitatamaa jira jechuudha. Sagalee amman dhagahama amma dubbadhu. Duraan dursitee galatoome Sa'iid siniin jedhu ammoo dhagahamu. Amma hiriira galtee akka hiriira galtee kanatti maal hojjechaa jirtu? Wanni asii eeggachuu jirru kitaaba ani hin gaabbu jedhu ka Jawaar Mahammad barreesse kana ilaaluuf fudhachuudhaaf hawwiin keenya eeguu turre har'a ammoo harkatti fudhachuudhaaf kaardii qabannee taa'uu jirraa jechuudha. Oromoon kutaa 11 hin gaabbinuu kitaaba qeerroon fudhachuudhaaf salfii qabannee dhaabbataa jirra.
Galatoon mee gammachuu akkamitti si dhagaame? Kitaabni jedhu kun yeroo jalqabaatiif biyya Jarmaniitti eebbifamuu isaati. Yeroo jalqabaatiif kitaaba hin gaabbojo umriiti hagana geet umrii 27 agaree hin beeku garuu gammachuu hangana hin jenneen na dhagaame. Kanaafuu galatoomii Jawaar yoomiyyuu nutillee hin gaabbinuu kitaaba kana bitachuu irratti hin jaan. Galatoomeetillee. Oromoon ni jirra baga jiraattanii waggaa dhibban jiraanna ni injifannallee kitaaba bichaa bituu miti seenaa abbootii teennaa seenaa leenca ilma Oromoodha ifatti arginee ijaan wal arguu kennan ummanni Oromoo kakaleessa addaan faca'ee har'a wal arguun gammachuun namni galma guutee kun alatti hafuun jaalala isaatiif jaalala sabaatiif jecha ni injifanna piippii ni caccabsina ni barbadeessina injifannoon kan uummata Oromooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa yoo sagaleen hin dhagaamin tokko naa barreessaa akkasuma amma ammoo namoota tokko gaafadha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun hundi uummanni argitan kun hundi warra kitaaba bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Kitaaba jawwee jaalala kabaja qabuun uummanni Oromoo akkanatti ilaala. Hiriiree bitachaa jira kitaabni akkanaan jiru. Namni kitaaba eenyuun akkana bitatee